lammii keenya saba keenya lammiiwwan biyya isaatiif Haacaaluun goota. As mana maatii isaatti garuu Haacaaluun ilma, Haacaaluun obboleessaa, abbaadha, abbaa warraatisii jedha. Gabaasni Reuters dhiyeenya baase. Maatiin ilmi isaanii ofii odoo hin ta'in uummata bal'aadhaaf jiraate. Ammallee naasuudhaa fi gadda hamaa keessa jiran. Haati Haacaaluu an artiist Haacaaluun yeroo hunda ittiin kakatu guddattuu tiyya jedhee bakka gahetti maqaa isaanii lafan goone addee guddattuu horaa akkana jedhan. Maalan godha ofiin taane namaa ta'e malee biyya isaatiifis ifamaa biyya isaatiif dutaadha mucaan koo leencaa hantuun ishiin hin mul'anne ishiin dhoksitee gootaraa urtee nyaattu ishiin dhoksitee mi'a gurtu ishiin dhoksitee mi'a goddolchitu ishiitu nyaate mucaa koo kan koo waganni koo bichaan nama 5 rukutame kan du'an kan rukutame dukkaana kana keessatti nama 7 wasiila isaatii hin du'e haadha manaan obboleessa kootii hin rukutamte amma ammaatti jeessoo waxxaramtee jirti. Akkanumatti darbee mucaan koo taarikiidha kan isaa himaniis hin dhimu odeessaniis hin dhimu beekees immoo durii du'a. Albamii isaa ittiin beekamtii argate kan duraa Sanyii Mootii bara 2009 odoon baasin dura artiist Haacaaluun mana hidhaa Amboo Karchallee keessatti waggaa 5 hidhameera. Abbaan artiist Haacaaluu obbo Hundeessan bara Haacaaluun dargaggummaadhaan Karchallee Amboo keessatti hidhamee ture gurbaa jabaadhu hidhaan qoraasuma dhiiratii jechaan akka turan Haacaaluun tanaan dura miidiyaa irratti dubbatee ture. Obbo Hundeessan gaafiif deebii Reuters wajjin godhan irratti ilma isaanii dhabuu isaaniitiin lapheen isaanii akkamitti cabee akka jiru tarreessan. Anamman keessatti dabalamutti garaan kun fayyu madaan kun fayyu madaan kun akkuma jirutti jiraata. Lalgaloko lalleen kan tufaa lalgaloko yaa rabbichuu turee lalgaloko walaafu. Waan haala yeroo ibsu duudhaa fi dhugaa aadaa Oromoo weeddisu roorroo uummata isaarra jira jedhe ifatti baasu anjagnummaa uummata isaa ibsu sirbaati ture. Maalan jiraan sirba faarumaan fudhatama argate. Artiist Haacaaluun bara 2016 hojii isaa hawaasa Oromoo biyya alaa jiraatuuf dhiyeessuudha. Yeroo as United States dhufee turetti VOA afaan Oromoo irratti dhihaatee maalan jiraa wanni sirbeef akka itti Oromoon Finfinneedhaa fi naannoo ishiirraa itti buqqifame ibsuufanii jedhee ture. Kan sidinqoo amma godinni addaa Finfinnee kun bulchiinsa isaatu kan Oromiyaati malee kan Oromoon keessa isaa baheera jechuun hin danda'ama. Gaafa hojii aartii keessa gaafa immoo jirtu wanti sitti mul'atu hedduudha. Warri Yaayyaa Gullallee, warri Yakkaa, warri Galaan, warri Abbichuun kuni waggaa 130 dura yeroo ontuun isaaniirraa fudhatamu humnaanis tooftaa bulchiinsa yeroo sana jiruutiin qe'een isaaniirraa fudhatame ammas waggaa 40-50 booda naannoon kuni akka gosa Yaayyaa Gullallee kana fa'aa akka ta'u gaafan tilmaamu Gullalleen kan tufaa gaara Abbichuu ture Galaan Finfinnee marsee jedhe. Meejer mee sagaleedha. Lalgaloko lalleen kan tufaa lalgaloko gaara Abbichuu ture lalgaloko walaafu. Haacaaluun ilmoo keenya miti haadha keenya abbaa keenya jechuun danda'ama. Yeroo hundumaa dhufee nu ilaalaa nu gaafata. Anaaf haadha isaa hin kabajaa. Fira isaa hundumaan kabajaa. Haacaaluun nama kabajudha. Nama dhaabatee ofii isaatii of miidhudha. Ofii isaatii kan mataa isaatii yaadu. Inni kan yaadu kan fira isaatii, kan wagana isaatii, kan saba isaatii yaada. Kan kana ammoo isa galaafachiise iyyuu kanuma. Maal godhu? Gaafa qadiin oolanii baalageen mucaa koo Haacaaluun jagna ijoollummaa isaatii jammaree jagna jabaadha. Ila namaan galuu kormeedha. Waan immoo dhugaa malee dharaan barbaadu dhugaadhuma jaalataa dhugaadhaaf du'a. Kana wanta Haacaaluun qabu wanti nan beeku. Haacaaluun wanti xinnoo ishina aarsina gubu goota akka isaatii miti kana ajjeesee mucaa koo
baalagee bitamtuu horiin bitamteetu ganzabaan bitamtee mucaakoo daandiitti hambiftu. Haacaaluun immoo hinduune jira maaliifi wanti kana jiruuf dhalcheedha dhala qaba. Abbaa ijoollee daa'ima sadiiti ijoolleen isaa immoo akkuma isaatti guddatteet akkuma isaatti baati. Tana mana kana. Oromoon maal jedha nama korma ba'uu gooranatti beekuudha. Haacaaluun innuma ijoollummaa isaatii kormaayyu tolan jedhu. Hima didaadha. Tola jedhee hila namaan galu. Waan gadhee immoo hin jaalatu waan gaarii malee. Waan yaraan jaalatu. Egaa maalan godharee qaniitu egaa isa kennee qarshiin itti bitamtee warri duratti isa adamsitee dadhabde gaaf sana balas isa gannee mucaakoo akka malee na jalaa gootee maal naa godha baay'een dubbadhe homaa waan na fayyaduun qabu. Haacaaluu sun na caala isin dundu warri hiriyoota isaatiin beektu ana caala isintu beeka. Na ajaa kanuma wanti nama jechuu barbaada. Kan nama nyaatu nu keessa jira. Jabbiloota koo. Egaa Haacaaluun qe'ee abbaa isaatii qe'een kun kanaaf akayyuu isaatiiti. Kan koo miti kan abbaa kootiiti qe'een kun. Qe'ee kana bareechuudha calqaba isaa otoo iddoon hin gahin otoo hojjetu kun isa dhufe. Haati manaan isaa jabduudha. Obbolaa jajjaboo qaba. Kun ammoo hojjetamaarra jira wanti hundumtuu. Wanti duubatti hafu tokko illee hin jiru. Wanta Haacaaluun yaadee lafa kaa'e wanti tokkotti duubatti hambisuu qabu. Haati manaan isaa jabduudha dhiira caala. Akka Haacaaluutti baalageen dargaggeessa Oromoo miine dargaggeessa Oromoo gamna ta'uu qaba. Of eeguu qaba. Haacaaluunis gowwoomee miti kan akkana ta'e. Egaan beeku wayin tuqanii achi geessa malee Haacaaluun piyaasaa keessatti tokko sanii piyaasaa keessattuu adamsanii tokko soo ofirraa dhoowweera. Markaatoo keessatti ofirraa dhoowweera. Haacaaluun iddoo baadheetti ari'ee ishii dhoowweera. Iddoo sanatti immoo akkatti egaa wayin tuqanii iddoo sana geessanii mucaakoo walatan beeku. Gara fuulduratti egaa dargaggeessi Oromoo Haacaaluun gamna. Haacaaluu caala immoo gamna ta'uu qaba. Gamna ta'ee of eeguu qaba. Of eeguu qaba wal eeguus qaba. Wal eeguu qaba. Abbaan tokko of eegee homaaf hin godhu yoo wal eegan iddoo gaarii gahu. Amsanan qabu. Biyyattiin kun egaa biyya seera qabdudha. Biyya seeraan bultuudha. Mootummaan kun Haacaaluun saba isaati jedheetu wareegame ijaa kana ta'e atattamaan qulleessee uumaan mucaakootti atattamaan akka ba'uun barbaada.